Namaa kam jirtu irraan tanaaf keemistirii kutaa kudhanii unit 1 part 5 walitti deemnee jira jechuudha. 1.4 oxidation in the reduction reaction kajoon walitti deemnee jira jechuudha. Wantoota kana akkuma beekamu beekuu qabdan jechuudha. Isa kana ibsitanii gara mata duree isa kanatti ce'uu qabdu jechuudha. In our day-to-day activity, we are familiar with the chemical process like rusting of iron, burning of substance, respiration, digestion of food, and so on. Gochoota keenya kan guyyaa guyyaa keessatti isa beekamaa ta'e adeemsa keemikaal reaakshiniitti jiraachuu isa beekamaa ta'e jechuudha. Kanneen akka daandaa ayiranii gubachuu wantoota akkasumas respireeshinii adeemsa inerjiin itti oomishamu sirna bullaa'insa nyaataa fi kan kana fakkaatan waan nuti guyyaa guyyaa keessatti goonu chemical reaction ni jira jechuudha. Warroonni chemical process ta'ee isaan kun ni jiran jechuudha. All such type of process or reaction known as oxidation in the reduction or redox reaction jedhama jechuudha. Gosoonni adeemsa reakshinii wal nyaatinsa yookaan adeemsa kun maal jedhamee beekama? Oxidation yookaan reduction. Oxidation in the reduction walirratti redox reaction jedhama jechuudha. Additionally, the most metallic and non-metallic elements are obtained from there or by the process of oxidation or reduction. Sibiilota yookaan immoo non sibiilaalli warri sibiilaan ta'e sibiilaalaa fi sibiilonni maalirraa argamuu danda'anii ooyiruu isaaniirraa argamuu danda'an jechuudha. Adeemsa oksideeshinii fi yookaan immoo ridaakshiniitiin argamanii jechuudha. What are oxidation in the reduction reaction? Oxidation in the reduction jechuun yoo maal jechuudha? Oxidation reduction. An oxidation is defined as lose one or more electron by atom. Atomiin takka elektiroonii takka yookaan immoo sanii ol lose godhuun maali? Oxidation dha jechuudha. Reduction is the gain of one or more electron. Elektiroonii takkaa fi sanii ol fudhachuun immoo reduction. Oxidation in the reduction occurs simultaneous. Oxidation fi reduction yeroo hunda wal faana jiraachuu danda'a jechuudha. Kophaatti ba'ee jiraachuu danda'u. Thus an oxidation reduction reaction or redox reaction is one in which electron transfer from one atom to another. Redox reaction jechuun yookaan immoo oxidation reduction reaction jechuun elektirooniin atomii tokkorraa gara atomii biraatti transfer ta'uudha jechuudha. For example, when metallic zinc is added to a solution containing copper sulfate, zinc is reduced carbon to ion by donate to electron. Yeroo fi zinc metalli kana copper solutionitti gizeen fi argone zinc is reduced copperin to electron is donate jechuun ni kannaachu. Therefore zinc is oxidized. Zinc in oxidized ta'a copperin reduced ta'a jechuudha. Fi redox reaction to argame ogaa kana redox reduction argame jechuudha. Zinc in oxidized ta'e copperin reduced ta'e oxidation reduction amma maali argame jechuudha. Yookaan immoo redox reaction take place show amma asirratti ni agarsiifna jechuudha. Zinc plus copper sulfate to form zinc sulfate plus copper dha jechuudha. Asirratti zinkiin akkamitti oxidized ta'e copperin akkamitti reduced ta'e. Elementiin kamiyyuu yeroo dhuunfaa kophaa isaa dhaabbatu 0 qaba. Copperin asitti 0 qaba jechuudha. Elementiin kamiyyuu ammaas kophaa isaa dhaabbate yoo ni fi chaarjiin gubbarra jiraatte immoo chaarjuma isaa sanii jechuudha. Amma copperin asirra 2 qaba 2 jechuudha. Zinkiinis 2 qaba 2 jechuudha. Haya ogaa kana zinkiin duwwarraa gara lamatti gizee ol guddate maal ta'e oxidation ta'e jechuudha. Gara lamatti oxidation ta'e. Copperinis lamarraa gara duwwatti maal ta'e reduction ta'e. Ogaa kana zinkiin 2 kannee copperin 2 fudhate jechuudha. Oxidation in the reduction
oxidation in the reduction reaction can also be defined in terms of oxidation number dan ibsaman jechuudha. Oxidation fi reduction. Oxidation is an increase oxidation number of element. Reduction is reduce the oxidation number. Oxidation electroni takkaaf isaa hannuudhaan. Reduction akkasumatti fudhachuudhaan. Oxidation yeroon fi elementi takka kan electroni takka kannu oxidation numberin isaa ni dabala. Reduction yeroon fi takka fudhatu takkaa fi isaa ol fudhatu oxidation isaa maal ta'a decrease ta'a jechuudha. Yookaan immoo ni xiqqaataa jechuudha. Amma fakkeenyaaf koopariin 0 dha ammasitti. Silveriin 1, koopariin 2 dha. Silveriin asitti meeqa 0. Haya koopariin ammasitti duwwarraayi gara lamatti maal ta'e ol guddate chaarjiin isaadha jechuun ni kannee jechuun ammasitti ni kannee jechuun lama kannee. Ogguu lama kannee kana oxidation numberiin isaa ni daa. Oxidationiin isaadha immoo maal ta'a? Oxidationiin ni daa. Elektirooniin immoo maal godhee lose godhee jechuudha. Ziinkii. Ziinkiin ammasitti +1 plus irraayi gara 0tti maal ta'e ni decrease ta'e jechuudha. Inni kun maali? Reduction dha jechuudha. Wanni isaa immoo reduction dha. Maal godhee gain godhee jechuudha. Waan gain godhee jechuudha. Isii takka gain godheeti reduced ta'e jechuudha. Asitti ilaallu. Oxidation number of copper. Copperiin maal jennee? Oxidation number of copper. Copperiin asirraa asitti ni guddatee oxidation ta'e. Oxidation ta'eeti. Oxidation numberiin isaadhaan ni dabalaa. Inni immoo maal ta'e lama lose godhee jechuudha. Oxidation number of copper increase. Yeroo nufi lose godhee increase ta'a waan ta'eef wal faana qabadhaa. Oxidation jechuun yeroo nufi electronii lose godhu oxidation number isaa ta'u. Reduction jechuun yeroo nufi gain godhu oxidation number isaadhaa xiqqaatudha jechuudha. Amma koppariin duwwarraa gara lamatti ni dabalee oxidation isaadha. Koppariin oxidized ta'e jechuun moggaa kana. Silveriin decrease ta'e takkarraa karaa duwwatti. Kana jechuun silverii reduced ta'e jechuudha. Oxidation number or oxidation state. Oxidation number or oxidation state. At the end of this section, student will be able to define oxidation number or oxidation state. State oxidation number rule determine the oxidation number of an element given formula. Okay. Oxidation number or oxidation state is the number of electrons that an atom appears to have gain or lose when it is combined with other atom. Oxidation number yookaan oxidation state kennuun yeroonii fi atoomiin takka maal goote elektiroonii lose goote yookaan gain goote. Inni hojii waliin makamuun atoomii biraati hojii waliin dhufuun yeroo yookaan fudhattee fi yeroo yookaan kennite oxidation numberiin argamaa jechuudha. Oxidation number could be integer kadhuunfaa maali 0 dha jechuudha. Kadhuunfaa isaa dhaabbatu 0 fi fractional number dha jechuudha. Jechuun akkuma reefu dubbannetti koppariin gizee kophaa jiru duwwaa, zinkiin gizee kophaa jiru duwwaa yoonii fi chaarjii gubbaa qabaachuu baate. Kana jechuudha. Rule for assigning oxidation number. Seerota oxidation numberii ittiin agarsiifnu. Seerri tokkoffaan the oxidation state of an combined element 0. Elementiin tokko kan elementii biraati wajjin walitti hin dhufne akkuma reefu dubbannee kan duwwaa kophaa dhaabbatu 0 dha jechuudha. Oxidation numberiin isaa kana jechuun applies for polyatomic molecule dha jechuudha. Amma silverate phosphorus 4 in the large structural of carbon silicon each have oxidation state is 0 dha jechuudha. Akka ta'u kun 0 qaban jechuudha. Example 1.7 oxidation number of beryllium 0, copper 0, barium 0, oxygen 0, silver 0, phosphorus 0, oxygen 0 kun ammoo peroxide dha jechuudha.
the oxidation number of monoatomic equal to charge jechuun akkuma reefu dubbannetti elementiin tokko dhuunfaa isaa dhaabbatu yoo chaarjii gubbarraa qabaate chaarjii isaatii wajjin wal qixxaachuu oxidation numberiin isaa. Amma soodiyeemiin gubbarraa chaarjii takka qabaa oxidation numberiin isaa takka jechuudha. Zinkiin lama qabaa oxidation numberiin isaa lama. Sarvariin -2 qabaa oxidation isaa -2 equal with to charge or ion. Amma soodiyeemiin osoo gubbarraa pilaasii tana qabaachuu baate duwwaadha oxidation numberiin isaa. Zinkiinis akkasumatti hundi isaadha. Silveriinis akkasumatti duwwaadha yoo gubbarraa qabaachuu baate ayinii. Rule 3. The oxidation number of oxygen is combined in compound is usually -2 except the following. Oxygenii yeroo hundaa'u dhaabbataa -2 qaba. Maal malee? Warroota sadiin kana malee. Warroota sadiin kana malee yeroo hunda dhaabbataa -2 qaba jechuudha. Peroxidii keessatti -1. Superoxidii keessatti -1/2 dha. Example isaaniidha kana jechuudha. Warri example isaaniidha. Peroxidiin sodium 2 oxygen 2 kun -1. Superoxidiin potassium dha oxide 2. Oxide difluoridiin ammoo maali? +2 asii qaba jechuudha. Oxygeniin +2 asii qaba jechuudha. Okay. Akkatti dhufellee agarsiisuu nama dandeenya. Oxidation number isaadha kan akkatti dhufe. Fakkeenyaaf oxygen dioxidein kun difluoridiin kun oxygenii gubbaa x godhataa plus 2 -2 dha jechuudha. Fluoriniin -1 qabaa. Yeroo inni fi tajaajila tanaan baay'ifnee -2 san boodarra is equal to 0 dha. Akkasitti dabaree +2 ta'a jechuudha. Akkana dhufe. Kanaatis akkasumatti dhufuu danda'a jechuudha. Isaan hundaatu. Fakkeenyaaf oxygenii kana gubbarra yoo fuunee x hanyee potassiumiin maal qaba yeroo hunda +1 qabaa. San boodarra +2x is equal to 0 +1 kan achi dabarsitaa -1 2x/2 yoo goote meel ta'a -1/2 ta'a jechuudha. Kunis akkasuma dhufuu danda'a. Oxygenii gubbaa 0 keessee 2x ta'a. San boodarra soodiyeemiin +1 qabaa. San booda 2 jalaa tanaan ni baay'ifnaa. 2 jalaa tanaan ni baay'ifnaa. Maal ta'a 2 +2 plus oxygeniin ammoo x gubbarra kan jennaa 2x equal to 0 +2 jechuun yeroo ifichi dabaree -2 2x is equal to -2/2 -1 jechuudha. Akka dhufaa jechuudha kunis. The oxidation number of hydrogen in its intercompound oxidation numberiin hydrogeniidha. Compoundii keessatti +1. Maal malee? Metal hydride malee. Like akka sodium hydrogen, calcium hydrogen, aluminum hydrogen isaan kana waan hin ta'iniif gisee hunda maali? +1 dha jechuudha. Oxidation numberiin isaadha. Maali? -1 dha jechuudha. Isaan kana keessatti -1. Compoundii biraatti hojii garuu immoo maali? +1 dha jechuudha. Ammas keessatti -1 yoo akkamitti dhufuu dandeenya? Sodium hydrogen jennee hydrogenii gubbarra x godhanna. San boodarra soodiyemiin +1 qaba. Yeroo kana +1 plus x equal to 0 waan hin tungisichi dabartee -1 ta'a jechuudha. The sum of oxidation number of all the atom in neutral compound is 0. Elementiin akkuma duruu dubbanne sanii atomiin kamiyyuu oxidation numberiin isaadha ka kophaa dhaabbatu maali? 0 dha jechuudha. Ida'amni isaanii 0 dha jechuudha. The sum of oxidation number of all atom neutral compound hatee yeroo walitti daballee 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf sulfur oxide kana yeroo walitti finnee hydrogenii meeqa qaba innee takka qaba. Laalama maal maleen? Sodium hydrogen, calcium hydrogen, aluminum hydrogenii malee innee mire ammas keessatti sulfurii hojii jira waan ta'eef +1 dha jechuudha. Amma hydrogeniin takka qaba. Takka baay'isuu lamaan jala jiru tanaan 2 plus jettaan. Sulfuriin 2 dha 6 dha plus 6 san boodarra -2 dha kun
oksijiinii yeroo hunda minus 2 qabaachuu peroxide superoxide fi haa waan ta'eedhaaf oksijiin daayiflooraayidii waan ta'eef isaan san waan ta'eef minus 2 dha. Amma waggaa kana minus 2 baay'isuu afurii minus 8 minus 8 6 2 gizee walitti daanii 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a jechuudha. Rule 6. In a polyatomic ion, the sum of oxidation number of the constituent atom equal to charge on ion. Charge on ion. A polyatomic kamiyyuu yeroo walitti ida'ame maal dhufa equal charge isaa ka gubbaa sanii wajjin wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf fosfarasii haa barbaannu salfarii oxidation number isaa harkachuu ni dandeenya jechuudha. Akkamitti harkannaa? Amma sulfur 4 oksijiinii yeroo hunda maal qabaa? minus 2 qaba inni. minus 2 as gubbarra eegsii godhe. San booda minus 2 ammoo jalqaba jirti laa. minus 2 tanaaf minus 2 oksijiinii wal addaa jechuudha. Sulfur 4 minus 2 amma waggaa kana as gubbarratti eegsii godhanna. X plus tanaa wajjii waliin baay'isi. Ta'alaa tanaa miti immoo ta'u oksijiiniiti. Okay, gizee waliin baay'istee minus 8 asiin plus equal to minus 2. Minus 2 isii jalqaba jirtu tana eessa baafannaa wal qixaa achitti dabarfanna. San boodarra gizee kana minus 8 gizeechi dabaree plus 8 ta'a. Plus 8 ta'a. Plus 8 ta'a. Minus 2 plus 8 maal ta'a 6 ta'a jechuudha. Sulfuriin meeqa ta'a waggaa kana 6 ta'a jechuudha. Oxidation numberiin isaa 6 dhufaa jechuudha. Rule number 7. Rule number 7. Element of group 1. Element of group 1. Oxidation number 1. Electron group 2. Oxidation number 2. All of their compound. Rule 8. In a compound. Compound keessatti more electronegativity elementiin qabu maal qabaa? Negative oxidation number qaba. Less electronegative elementii haa qabu positive oxidation number qaba jechuudha. More electronegativity haa qabu negative electron positive oxidation number qaba. Less electronegativity haa qabu positive oxidation number qaba jechuudha. Akkuma asirra mul'atu kanatti example assign oxidation number to all element in as keessa jiru positive as keessa jiru negative as keessa jiru positive negative as keessa jiru positive jechuudha. According to nitrate amma gaasatti plus 4 qabaachuu isaadha. Isaan kana hunda daleenyee ilaallaa jechuudha. Isa kana example 1.11 kun maal laallaa? Oxidation numberiin isaanii positive ta'uu laallaa jechuudha. Positive ta'uu negative ta'uu laallaa jechuudha. Haya, Roman number 1 nitrate. According to nitric acid, according to rule number 4, oxidation number of hydrogen is 1. Oxidation number in hydrogen eega waan ta'e thus the other group nitrate must have net maal ta'uu qaba? Oxidation number is minus 1. Oxygen has an oxidation number is oxygen minus 2. If we use X, nitrogen irra X keenya represent is the oxidation number of nitrogen. Oxidation number of nitrogen argachuuf maal keenya X gubbarra keenya. X nitrogen gubbarra keenya. San boodarra oxygen minus 2 qaba. Minus 1 as alatti argamtu turammoo hydrogen takka kan nu agarsiisaa jechuudha. Waggaa kana nitric acidiin akkami barreeffama? Nitrate minus 1 akkanaa jechuun inni kun jechuun akkana. Minus tun minus 1 dha jechuudha. Minus 1 dha. Kopha qabaachuu inni kun minus 2. San boodarras gubbarra X kaannaa jechuudha. Okay, nitrogen gubbarra X kaanne X jettaan. Plus oxygen minus 2 qaba. Minus 2 tana 3 baay'isi. Minus 6 equal to jettaan. Minus asitti argamtu tana minus alatti argamtu sana isa keessaa gama alaatiin keessaa jechuudha minus 1.
san boodarra x equal to -1 -6 gisichi dabartee +6 maal ta'a +5 ta'a jechuudha oxidation numberiin nitrate dha jechuudha. Okay, Roman number 2 dichromate. Dichromate from rule number 6 we see that the sum of oxidation number in the dichromate ion must be 2 minus jechuudha. We know the oxidation number of oxygen -2. Oxidation numbering oxygen -2 ta'uu ni beekna jechuudha. So what remain determine oxidation number of chromium. Oxidation number chromium beekuudhaaf amma maaltu nuuf? Chromium gubbarra x keenya akkuma tana dura dubbannetti x keenya san boodarra -2 asitti argamtu maal taati? Alabbaati. Akkuma reefu jennetti chromium gubbarra x goona. X godhuun keenya kun oxidation number chromium barbaadu jira jechuudha. Oggaa kana 2x goota jechuudha. Plus 7 minus 2 minus 14 oxygenidha jechuudha. San booda equal to -2 tun ta alatti argamtu tun ta gubbaa tanaati jechuudha. Eessa keessaa -2. San boodarra 2x plus 14 minus 14 gisee gamas dabarsinee plus 14 ta'a. Plus 14 ta'a. -2 plus 14 jechuun meeqa? Plus 12. Plus 12 jechuudha. 2x equal to plus 12 over 2 x equal to 6 plus 6 meeqa ta'e? Plus 6 jechuudha. Eenyu oxidation number of dichromate 6 jechuudha. Plus 6. Manganate argachuuf ammoo manganate gubbarratti x goota san booda x plus z. Oxygen yeroo hunda -2 baay'isuu 4 -8 san boodarra equal to -1 tun eessaa dhufti? Xiyya akka maayinasa xiqqoo tanaatu maal jennaani? -1 jennaan jechuudha. Yeroo kana x equal to -1 plus 8 -1 -8 gisichi dabaree plus 8 ta'a waan ta'eef meeqa dhufaa? 7 dhufaa jechuudha. Eenyu harkanne permanganate. Kaafe therefore the oxidation number of manganate is 7. The oxidation manganate is 7 dhufee jechuudha. Calcium phosphorus phosphate jechuudha. The oxidation number of calcium garee lammaffaarra waan jiruuf akka reefu dubbannetti garee lammaffaan plus 2 the oxidation number of phosphorus barbaadiyyaa. Phosphorus gubbarra maal goota? X goota. Yeroo kana kaalshiyeemii meeqa qabaa? 2 qaba. Plus 2 jettama. Plus 2 jetta. Bootaa tanatti lamaatu jalatti argama. Lama jalatti argamuu tana fuuneet lakkoofsas jala jiru kana hundaan nuti baay'ifna. Oggaa kana haayidiroojiinii jalatti maal ta'a? 4 ta'a. 4 tana haayidiroojiniin plus 1 waan ta'eef plus 4 ta'a jechuudha. Keenyu haayidiroojinii gidduu tana plus fudhadhaadha. Plus 4 san boodarra plus zettaan. Phosphorus gubbarra x jira. Lamumaan as jirtu tanaanii x tanas baay'ifna. 2x maaliifii x 2 ala jirtu tun lakkoomsa kana hundachi baay'ifti. Lakkoomsi al jala jiru immoo wantoota gubbarra jiru baay'isa waan ta'eef lakkoomsa jala jiru wantoota gubbarra jiru baay'isaa. Lakkoomsi kun ammoo lakkoomsa jala kanaa baay'isaa jechuudha. Yeroo kana maal goona? Phosphorus eenyuun nuufa? Oksijiinii. Oksijiinii ammoo -2 qaba yeroo hunda. -2 tana 4 baay'isi. -8. -8 immoo lakkoomsa ala jiru kanaan baay'isi. 16. -16 is equal to 0 jiin. Yeroo kana 2 plus 4x meeqa? 6x plus 6x plus 2x minus 16 is equal to 0. Okay. Akkana jechuudha. Plus 6 plus 2x plus minus 16 is equal to 0. Haya amma oggaa kana 2x jaha idoo -16 is equal to 0. 2x equal to 10 plus
yeroo itti dabaree plus 10 ta'a waan ta'eef minus 10 over 2 yeroo kana x meeqa dhufaa x is equal to plus 5 ka phosphorus x plus 5 dhufaa jechuudha x plus 5 dhufaa akka dhufu. Okay, exercise 1.5 guutuu daleenyaa waan ta'eef amma takka keessaa xuxunyee haa dabarru. Find the oxidation number of underlying species. Hajala sararame oxidation number isaa barbaanna. Fakkeenyaaf biyya kanaa fudhannu. Potassiumiin gubbarraa takka qabaa. San booda tajalaa tanaan gisee baay'ifnee 2 ta'a. Plus zataan kirooneemii gubbarra x godhatta ta'e inni jala saraarii dalagijee tanaa oxidation number isaa barbaadiyee gubbarratti x godhannaa yeroo kana x gubbarraa lamaan jalaa tanaan ni baay'ifnaa 2x zataan plus zataan oksijiinii yeroo hunda -2 qaba -2 tana torban jala jirtu tanaan gisee baay'iftee -14 ta'a -14 ta'a yeroo san booda 2x plus zataan 2 -14 irraa gisee hirrifnee maal ta'a -12 ta'a -12 ta'a -12 yeroo itti dabaree 2x is equal to plus 12 ta'a plus 12 ta'a jechuudha. Kana jechuun 2x is equal to plus 12 jechuun over 2 x is equal to plus 6 akkana dhufaa jechuudha. 2 determine whether the following process oxidation or reduction reaction GT adda baasee jira. Amma fakkeenyaaf A fudhannu koppariin gubbarraa maal qabaa 2 qaba jechuudha. 2 hara kophaa ta'a kun ammoo maal jenne 0 inni hara 0 maal ta'e reduction ta'e jechuudha. A reduction ta'e akkasumatti B ammoo maal ta'e duwwarraa hara takkaa maal ta'e oxidation ta'e. C ammoo duwwarraa hara -2 maal ta'e reduction ta'e akkasumatti N jechuun plus 2 irraa gara 3 jechuun oxidation ta'e jechuudha. Akkasumatti F 0 irraa gara -3 maal ta'e reduction ta'e jechuudha. Paartii 5 keenya asirra dhaabbataa yoo isinitti tolee subscribe share barattoota saayiba hiriyoota keessaniif kan dareetiif illee hundaafuu share godhaadha. Asumarratti isinirraa dhaabaa viidiyoo yoo dhedheerate nama nuffisiisaa waan ta'eef komantii illee nuu kennaa komantiin isin kennitan isa dhufuuf nu jajjabeessa waan ta'eef galatoomaadhaan isin jedha.